السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf bira jirtu isiniin jecha har'a bakka lukkulee itti horsiisaniin dhaqee achi jira. Daawwadhaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa maashaallah hedduu namatti tola. Akkas isiniin jedha daawwattoota kiyya hunda olaala lukkulee akkanatti horsiisanii as keessatti bakka itti horsiisanii jechuudha lukkulee. Maashaallah akkana jiru olaala. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya asitti lukkulee qofaa miti lukkuleen qofti hin jirtu daakiyyatu jira as keessa olaala daakiyya illee jira. Lukkulee aynata adda addaati jira, lukkuu abashaati jira, lukkuu faranjiiti jira. Laala amma diiman kuni lukkuu abashaati. Daakiyya illee isinitti mul'attiidheetini yaada unoo gara accaanu sanitti adaadiin sun daakiyyaadha. Akkanatti madaysaniitiniin akkanatti horsiisanii jechuudha. Aynata sadii lukkulee aynata lama daakiyya jira akkuma isiniin jedhe. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hamma dhumaatitti irra deebi'ee isin agarsiisa. Na faana turaa isiniin jedha. Maashaallah laala akkanatti horsiisan amma tuni lukkulee abashaati laala tuni lukkulee abashaati. Gara accaanu sanitti lukkulee faranjiiti jira. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana laala as iddoo itti haxirii itti haxiranii dallaa kana keessa hin baatu jechuudha. Amma kuni haxiriin itti mul'ata jedhee yaada. Kunoo haxirii shiboodhaan haxirame akkanatti asitti horsiisanii isiniin jedha. Akkana hordoftoota kiyya mee laala akka jira. Akkanatti horsiisan kunoo isinitti mul'ata jedhee nan yaada. Akkasii kabajamtoota fi hordoftoota kiyya like, share, subscribe gochuudhaan mee jabeessaa isiniin jedha. Waan itti boortan an iddoo bakka dhaqee dhaqee isiniifin viidiyoo isinii maraa isiniin jedha. Waan hojjetaniif hedduu galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.